Waa tokko rabbiin koo jabuun argaa. Yoon qabadhee kana haasa'e. Absiraash abbaa. Abbaa siit himte isin? Abbaadha du'anii. Mucaan koo isi rakkadhee si'aadha koo rakkina keessaan si baafadha jetteetu biyya alaa deemtu. Sida mana namaatti naa guddatte mana jalatti hin guddanne sababa rakkina kootiiti. Adi sangaa itti qabu si gurguradhee namni naa kenni naan si gurguradhee naan ergadde nan jedhu harka koo duwwaa hafee. Bakkee adiitti silaa kan allaattiin na nyaattu na duraa nyaattu rabbiin eeqqanii fidee naa kaa'e amma immoo kunoo waa tokko rabbiin arga wawwaahi. Waa tokko rabbiin koo jabuun argaa. Yoon qabadhee kana haasa'e. Kunoo kana na duraa cabdee ji'a afur qulqulluu na ciise nama na laaluun qabu qaama koos immoo laalaa harta rakkina koo. Isaan na harka keessa koo waan keessa waa qabaadheef moo waa namarra barbaade na arga rabbiin koo. Ergasii immoo na jalatti guddadhe rakkina kootiif baatee katamaatti guddattee achitti immoo hojii hojjattee achitti ofii cinqamattee baafattee na dhuftee immoo haadha koo abbaa koo naa galfachiifadhe dagaa hunda na dura akka. Jennaan nama bakkee adiitti haadha bucuroo shanii bucuroo shan bakkeetti gatee bakkeetti. Hadda ji'aafu rakkadhe. Malee. Maaltu si barbaachisaa? Yoo garabbii dheetuma na gargaaruudha maal rakkinni koo na gargaaruudha amma rabbi jedha amma rabbi sinii taa'is. Wallaahi birrii meeqa bitee kan kunoo jiru mayitaa arga. Yaasigaa keessa koo bakki darga. Maal isin gaafatan? Amma immoo kunoo miila jedhan birrii meeqa gara kuma kudhaniiti oltu miila kutamaa jedhisuma hadha kana. Miilatti gunnaa jedhanii takka immoo raajii kaafna birrii guddaa nu gaafatanii. Awwaan qallabaa nu bituuf dhabee wallaahi raajii miti jechuun. Amma immoo itti kunnaa fayyaan jirtu. Dhageessaniittu dargaggeettiidha. Haadhaaf abbaa ishee kana xooruu jettee tu gara biyya alaa deemtu waa hunda fixattee konkolaataa ittiin garagalee akkas taate boo'anii rakkoo isaaniitti matanii naannoo hospitaala keessaa Yerusaalemiin fudhee dhufe namni rabbi isinii laaffise akkas gargaartanii akkasii yaalattu akka miilli isii irraa hin cinne akka abdiin isii hin cinne akka gargaartan isin kadhachuun barbaada. Namoonni gargaaruu hin dandeenye please viidiyoon kun namoota baay'ee bira qaqqabuuf kooppii liinkii fa'aa godhaa sheerii godhaa namoota baay'eedhaaf galatooma ulfaadhaa. Absiraash abbaa. Abbaa siit himte isin? Abbaadha du'anii. Maaltu si rakkisa asitti? Kana eegalan himuu qabu. Waa tokko kana eegalan himuu qabu. Adda jaafu maatii ilmoo shan manatti dhiisee waan hin beekne waa tokko hin qabne dhiisee. As ta'a gargaarsa waa tokko sirriitti hin qabu jumaa ilaalama. Faana waa tokko iddeenuma kana jedhee himuu qabu. Rabbiin isinii gargaarsiisa.